Akkam jirtu barnoota kutaa sadaffaadhaan ammas walitti deemnee jirra. Guyyaa irraa wanti nuun ilaallu dookimentii haaraa uumuudhaa fi dookimentii duraanii seef goonee turre deebisnee banuu waliin ilaalla. Kanas dookimentii haaraa akkamitti akka uumuu dandeenyu waliin ilaalleerra jechuu dandeessu. Kun garuu kan inni isinitti agarsiisu dookimentii haaraa haala salphaa ta'een uumuu akka dandeenyudha. Kunis fakkeenyaaf dookimentii kanarratti hin jiru. Dookimentii kana wajjin waa wal qabatu tokko barreessuu yoo barbaade dookimentii haaraa uumuun dirqama yoo ta'e akkan kanaan dura isinitti agarsiise ganaa istaartii keessa dhufnee faayila akkuma kanaan duraan Microsoft Office barbaannee irratti kilik gochuu irra karaan fooyya'aan jira. Kunis faayilii irra dhufuudhaan faayilii kanarra dhufuudhaan kilik eega goone sanaan booda new kan jedhu kana kilik goona. New kan jedhu kana kilik goona. Sanaan booda blank dookimentii qulqulluu isa jedhu kanarra eeggeessine create jennaan. Create gaafa jennuuni dookimentii haaraa uumaa jechuudha. Dookimentii isa duraanii akkuma jirutti ta'e kun akkuma isin argitan dookimentii inni duraaniis jira. Haaraa dookimentii haaraa naaf banee dookimentii kanarratti wanta barbaade barreessee akkuma duraanii wanta natti tole barreessee seef gochuun ni danda'a. Seevaas kun akkuma isin asirraa argitan haaluma wal fakkaataadhaan akka duraaniitti seef gochuun ni danda'a jechuudha. Amma garuu kaanseliin godha. Egaa argitaniitti yoo ta'e do you want to save changes you made to document jedha. Kunis jijjiirama dookimentii kee kanarratti goote seef gochuun barbaadamoo jedhee na gaafata. Kunis sirnaan seef sababiin hin goonee fi akkan seef godhuuf na gaafataa jira. Garuu akka inni seef ta'u sababiin hin barbaannee fi don't save kan jedhu kanan kilik godha. Isin garuu akkaataa isin ittiin deemtan dogoggora yoo ta'e akkaataa kutaa tokkoffaa irratti isinitti agarsiise dogoggora yoo ta'e kana seef gochuudhaan sanaan booda isteeppii isaa jalqabaa sanatti isin deebisaa. Isaa akkuma isinitti agarsiisan filachuudhaan seef godhachuu dandeessu. Garuu seef sababiin hin goonee fi don't save jedheen bira darbaa. Inni itti aanu immoo dookimentii duraanii banuudha. Dookimentii duraanii banuudha. Kunis akka tasaa faayila keenyatu fayyadamaa jirru dookimentiin keenya kun yoo nu jalaa cufame akkuma isin argitan kana dookimentiin kamiyyuu hin jiru asirratti. Dookimentiin duraan fayyadamaa ture banuu yoo barbaade ganaa kana cufee iddoon naqee haaraa banuu haala salphaadhaan faayil jedhee open jedhee deskitooppii kana gochuudhaan barnoota bakka kanaan duratti seef godhe filachuudhaan barnoota tokkoffaa open gochuun ni danda'a. Akkuma isin asirratti argitanitti yoo ta'e amma yeroon open godhe faayilii kana keessa dhufuudhaan warri wiindoo teenii fayyadamtanii reesentii kanarratti kilik gochuudhaan sanaan booda faayilan yeroo dhiyoo asitti fayyadamaa ture natti agarsiisa. Sanaan booda barnoota tokkoffaa kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan dookimentii keenya banachuu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaataa. Subscribe gochuun dagatinaa. Galatoomaa.